الله يا مولانا توكي جاكين كمله اتباقنا يا ربي غرغار سكي كرنه الله يا مولانا توكي جاكين كمله اتباقنا يا ربي غرغار سكي كرنه الله يا مولانا توكي جاكين كمله اتباقنا يا ربي غرغار سكي كرنه بسم الله جدين دبيكو جلقبا فرتو كر خير مكار ربي جبا الرحمن الرحيم بركم ما قبا ربي وان قاري كن نرقا قبا كن سايا جوان قلبي دا قلبا نمني ستامني وان نبي مال قبا موتمان كان ساتي جبان كان جيجيرا موتين كمني يا ربي غرغار سكي كرنه والحمد لله يا سقلتي فن نبي رامة ابو فن اهلي صابتك والبران منه الراجرات دوانا منه اسر سلام والاترام منه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جنة جلك بنه بكت بالا منه دكون تروا ولي هذا جيبنه يا ربي غرغام ارسكي كدنه فارون كربي تي جلك بادررا عمري انو درسنو قايا دنيا انتي كسا كسانا نملي ولا غراموتي موتو وني قلتي غررا انتو كما ساميكو كنو قودي جرا اقلين نوف كني غلا لي غران كن ربي بران يوم رشاكرا انتو كيچو ماسا كبرا موتو ماسا واتم فكي فمني يا ربي غرغا وارسكي كدنه النعمة من الله تردين كنيا ربي انتو كي جوم سوارك جوم فقنيا وانصر الدنيا أبوتين كبنيا بتجون أرغنتو إني جبنيا ربي فدساتين قلبي رنو كنيا رسالة دريسو تركون كنيا نوف براتي دنيا كملي براتينيا ارقى ربي بنبي يوم متانجنيا ان شاء الله يجران دبجو لاتينيا نوها فهم زيزو صدركا دينجنيا فامي كدتاتينيا قفتا كنوا جلان الرملي يا ربي قرقار سكي كدني ارغام كبوان كباب سے آسو دام سات تماتے گرسنا کو امت کے نگمل تیرابو کو گرگر تیارے نمو اندندو من کو دمے پیوت گلے کو دی ہو کھنا رو کمسی پمے کو رکھنی جرینیا دفعل مانگو غرغار سيسير عمله اجنا مامبو مولنگت لفاكن لمبو دبل نصارى جلك بمبو اكن اسلام ما ديسك حسابه وجتماجرا دام سيناو مكان جري ببو غرغار سزاو اكن دكن ربي غرغار سكير كدن ربي كنيا سبيك وا نوركن نبريكينيا كم تالوم بان ستمن نمني سترا كتوامي دمينوني ولدنو كبيا ربي سكدن انجروت بكاركون انت بري نما جيرم ايو اما صبر ركنا كباب دوب ججا كنجر جر خالقا واللبد يكوف انقصار لبجل كوباو جرم اغر غرون متا شكات ما تروان تمنن سنه جر في فمبر ربي نتم قران الربر كدانغانو تنتر اغان الردا بتوب غفن يا ربي غرغا سكي كدن
Rahamsi koosina gowwaa kana dhageessanii akkaan gowwoomsine jarri ilmaan keessanii obboleewwan kanneen bakka yoo jirtanii gumaata keessanii eega qubsiiftanii akka biraa namni gargaarsi keessanii xiqqaatis guddaatus waan humna keessanii akka duwween keessanii kaawwatee nama seenuun arganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Gooftaa diinii kanaa nuyi walitti obboleewwan kiyyaa kan dhiiraa dubartii kan dhiireen jireenya fageesse walitti zabanammaa keessa gamaaf gamanatti keessatti yeroo ammaa akka argaa jirutti yeroo manni keenya birmatee walitti hirmaannaa gargaarsa xiqqaa guddaa marti gamtoomaan dhaabbata rakkoo uummata irratti nu eeggata qoonni marti adeemsa duwweessa kan daganne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Yaa obboleewwan keenya jarri qubatanii rakkoo beelaa deebuuf fayyadaartanii dhibee dhukkubaatiin bollaan sadabdanii isin imtihaane Khaliqni keessanii yeroo gabaabduudha rakkinni keessanii inshaallah keessa dabruudhaa teessanii yoo Rabbiin jedhee gara namaaf geessanii biyya duniyaa irraa yeroo gabaabduu teessanii diinii jabeeffadhaa Rabbiin wal geessanii eeggadhaa duwwee keessanii boolla fi bu'aan akkaan hin buufne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Allahu yaa mawlaanaa tokkicha gindii hin qabne sitti baqanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Allahu yaa mawlaanaa tokkicha gindii hin qabne walitti nu qabee sitti baqanne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Yaa obboleewwan kiyyaa laa biyya keessa yaa dhiiraa dubartii jaarsa dargaggeessa osoo dubbii kiyyatti achiin seenne keessa ammas yaada xiqqoon qabasii odeessa jijjiiramaarraa deemaa jiru keessa meerri ummanni islaamaa bakkee jirru eessa jiraatus gaamite on jedhe maal balleessa dhimma biyyaa keessa maaltu nu fageessa walqixa oltaanus baay'ina lakkoofsan hangirmaachuu qabu hin mul'atu keessa dubbiin isin laalaa yaa jarri oo keessa. Beektotan qabnu moo jiraatu maaf deeysa maaf dhaabbanne laala akkuma kaleessa awwaan mul'ateen odeessa maal taane dubbiin addanaan baane yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Nu Rabbii fi guyyaa qiyaamaa tamannaa amantii addunyaatiin tolu qabna. Waan burgabbuutiin har'a wal gaafannaa yoo har'an jiraate nuti yoom jiranna bakkuma gargaarsaa qofa maaf hirmaannaa waa'ee biyyaa keessa maaliif boodaannaa waan burgaaffii ta'uu har'umatti yaannaa har'a hirmaachuu baannaan deebi'ee dhabna bara yoo gaafatamne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Wanna ni muudeemu kana miti yaasaan akkan dhaqanne fantuutu kee mataasa biyyi keenya hundaaf walqixa silaansaa gumaata misoomaaf dinagdee siyaasa maafirraan goddatina haddaa fi miyaasa dhimma kana keessaa ga'een keenya eessa hireen keenya borisa kuma kaleessa akkan taane beekan har'a maaliif dheeysa. Dirqaman qabnu moo keessa magaalaa keessa iddoo mul'anne yaa Rabbi gargaarsa kee kadhanne. Awwaa'ee siyaasaa beekumsatti hin qabu waan inni ta'e dandamachuu dhabus garuu waa'ee biyyaa hordofuun dadhabu bakka garii yeroon barbaade of dhabu waan natti mul'ate dubbachuun nan dheebo. Waa'ee biyyoomarraa qooda gaadhabuun
beektonni keenya kana itti hirmaachuu qabu qooda bahachuu dadhabuun maal sababni isaa ifanaan taane yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne rumatti ayaannu meerre qoonni keenya gumaata biyyoomaa maaliif keessaa deeyna yoo nuti hirmaatin eenyu dhufaayina har'a deemne teenye gareessa seenna nuti dirqama qabna waan taafnuuf beeyna rabbii jecha goone mindaa saraayina sirraa waan dubbachuu kaanetti deemna nuti waan hojjannoo beeyna waa'ee biyyooma maaliif laafifne rabbi gargaarsa kee kadhanne ijoo dubbii keenya taji tarkaanfannaa gotaan sarraa waa dubbachuu yaanna yeroo dabree kaafne tuyne dabarfannaa gabaabbate jechuu kaafinaa dhiyaannan itti fufne daamsaa yaada daddaa kaafna kan bara dabreeti walitti fafannaa yaadachiifne tarkaanfannaa waan turaan jenne itti deebifne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne akkas jenne kun gabaabsine keenya sinirraa jiraatu nagaa rabbii keenya baadiyyaa magaalaa kan of fageenya yaa kan biyyaa sin baase dhibeen jireenya rakkoon biyya lafa baansaa jabeenya dhuunfaa keenya taana rakkinni jireenya dhibneerraa gotaanne biyyaa biyyee keenya lama keessa tamsa'e ummanni keenya yaa rabbi yoomumaa buunee lafa keenya furmaata harka keeyna sibbeeka waan nu rakkanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne rabbii keenya sibbeeka waan nu rakkanne dhibdee keenya gamtaa dhuunfaan sitti manne namni sitti reeqatu waamidhamee dhabne olittiin kabyaaramaan si kadhanne humni dargaggummaa kan biyyaaf qabeenya biyyootaan baasee golee taane teenya silaa wanna barraa dhaalamu qabeenyaan rakkoof rakkisaan hallisaanu keenyaan dabarinaalchisuuf teenya dhala keenya akkitaane akkasii akkam ta'u teenya furmaatanuuf kenni yaa ilaahi keenya akka nuun jedhimee buunee lafa keenya dhiiraa dubartii keenya hiree gootaan saamutanne yaa rabbi gargaarsa kee kadhanne ammas akkas jenne dabarree fakkeenya bakka namaa ga'u miti yaanni keenya akka namaa ta'u hawwine jireenyaan bakka itti rakkatantu ta'e rakkoo keenya kanaafuu godaanuu taate hiree keenya.